السلام عليكم، على العافية. عمي كل فلسطين بتحبك بخصوص انك رفعت العلم. الكأس بده يجي من I love you, hermano. I love Palestine. I love you, brother. Guyyaa Sanbataa adoolessaa 19 2026 baxumura waancaa addunyaa irratti wanti raawwatame morkii kubbaa miilaa Ispeenii fi Arjentiinaa gidduutti geggeeffame qofa osoo hin taane waraana xiinsammuu fi ilaalcha Falasxiinii fi Israa'el gidduutti taasifamedha. Yeroo Ispeen injifannoo seena qabeessa kanaan Arjentiinaa jilbeenfachiistee waancaa addunyaa 2026 fudhattuun dho'iinsi miiraa bakka lamatti qoodame. Magaalaa Tel Aviv fi waajjiraalee mootummaa Israa'el keessatti gaddaa fi qaanii guddaatu labsame. Dachee Gazaa keessatti ammoo uummanni Falasxiin dhagaa gamoowwanii diigaman irraa dhaabbatanii alaabaa Ispeen mirmirsaa turan. Nutis taatee ajaa'ibsiisaa dirree kubbaa miilaa akka dirree Falasxiinii fi Israa'elitti mudatee qabannee jirra. Waraanni Ameerikaa fi Iraan har'a daangaa hulaa Hormuzii fi galaana Faarsi cabsee iddoo addunyaan gonkumaa hin eegne onnee dachee Arabaa Joordaan irratti dho'ee jira. Guyyaa har'aa wiixataa adoolessa 20 2026 addunyaan dhugaa dhooftu tokko dhageessee jirti. Maaliif Iraan haleellaa isheetiin Joordaan irratti xiyyeeffattee iccitii jabaa saaxilamee qabannee jirra. Gaazexaan Israa'el Maariif ragaa basaasummaa onnee Tel Aviivin cabsuu saaxiluun misaayilonni baalaastikii Iraan dachee Faars irraa ka'anii onnee Israa'el ga'uuf daqiiqaa 8 qofa akka fudhatu ifa godhanii jiru. Kuni waraana idilee osoo hin taane kuni qarqara duguggaa Israa'eliiti. Daqiiqaa 8 keessatti uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu bakka dhokkatu barbaadatee hin argatu. Sirnitti isaa sirriitti of hin qopheessu. Dogoggora sekoondii tokkoof iyyuu iddoon hin jiru. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Guyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Seenaan waancaa addunyaa matumaa dorgommii ispoortii fi kubbaa qofa osoo hin taane inni waltajjii idil addunyaa akka abbaa biyyummaa of tuulummaa impaayirotaa fi madaaliin ji'oopolitiksii bifa haaraanitti madaalamudha. Dirreen kubbaa miilaa dirree waraanaa isa rasaasa hin qabne yeroo ta'u taphattoonni ammoo loltoota uffata waraanaa osoo hin taane uffata biyyaalessaa uffatanii onnee uummata isaanii tiksanidha. Guyyaa Sanbataa adoolessa 19 2026 tapha xumuraa waancaa addunyaa irratti wanti raawwatame tapha kubbaa miilaa Ispeenii fi Arjentiinaa gidduutti dhiitame qofa osoo hin taane waraana xiinsammuu fi ilaalcha Falasxiinii fi Israa'el gidduutti raafamedha. Mee dhugaa kana haguuggii ispoortii irraa mulqinee haa xiinxallu. Taphni xumuraa kun dachee Ameerikaa handhuura masaraa White House'tti dhiyoo jirtutti yeroo geggeeffamu dhaabbileen Netanyaahuu fi hooggantoota finxaaleeyyii Tel Aviv keessatti hafuura dhiphinaa fi deeggarsaa tokkotu labsame. Ministeerri faayinaansii Israa'el Bezalel Smotrichii fi ministeerri nageenyaa Itamar Ben-Gvir akkasumas muummichi ministeeraa Netanyaahuu ifatti ba'anii nuti onnee keenya guutuudhaan Arjentiinaa deeggarra. Israa'el inni dhugaan har'a Arjentiinaa faana dhaabbachuu qaba jechuun labsan. Netanyaahuu pireezidaantii Arjentiinaa Javier Mileiitiif ergaa barreeffamaa erguudhaan dippiloomaasii ispoortiitiin uummata gowwoomsuuf carraaqe. Garuu Israa'el maaliif tasaa Arjentiinaa jaallatti? Iccitiin isaa miila Meesii keessa osoo hin taane sammuu fi ilaalcha pireezidaantii biyyattii Javier Milei keessa dhokatee jira. Milei namichi of tuulummaadhaan sirna ziyoonistootaaf jilbeenfate kun erga gara aangootti dhufee eegalee dantaa fi kabaja biyya isaa gurguree Israa'eliif michuu isa guddicha dachee Laatin Ameerikaa ta'ee jira. Inni duguggaa sanyii Israa'el Gazaa keessatti raawwattu ifatti deeggaruu qofa osoo hin taane dhaabbata mootummoota gamtoomanitti yakka waraanaa Tel Aviv dhoksuuf falmaa jira. Embaasii Arjentiinaa gara Qudsiitti nan jijjiira jechuun kakatee kan jiru hooggantoota Israa'eliif kennaa ji'oopolitiksii isa guddaa kennee jira. Kanaafuu ija Tel Avivtiin gareen Arjentiinaa dirree Waashingtan irratti yeroo taphatu kan taphachaa jiru alaabaa Israa'el uffateeti. Haa ta'u malee madaaliin dhugaa lafa jiru mootummaatti faallaa kanaati. Uummanni Arjentiinaa inni dhugaan uummanni Che Guevara fi Diego Maradona dhalche matumaa harka dhiigaan faalame sana faana hin dhaabbanne. Qorannoon akka mirkaneessutti uummanni Arjentiinaa keessaa harki caalaan yakka waraanaa Israa'eliin ni balaaleffata. Milei fi mootummaan isaa uummata Arjentiinaa bakka hin bu'an isaan dantaa yeroo gabaabaaf warra dhufanidha.
ololli Netanyahuun Arjentiinaan keenya jedhee oofuun uummata Arjentiinaa isa dhugaa sanaa dhoqqee siyaasaa keessatti kuffisuuf qayyadame ture. Gama biraatiin ammoo diina hooggantoota Israa'el hirriba dhabsiisee garee biyyaalessaa Ispeentu dirreerra jira. Ispeen biyya tapha kubbaa qofa osoo hin taane madaallii haqaa idil addunyaa deebiftee ijaartedha. Muummichi ministeeraa Ispeen Pedro Sanchez dhiibbaa Ameerikaa fi Awurooppaa guutummaatti cabsuudhaan gogaa sanyii Israa'el ija jabinaan balaaleffateera. Ispeen Falastiin beekamtii mootummaa kennuu qofa osoo hin taane dhiyeessii meeshaa waraanaa Israa'elitti gurguramuu dhaabdee jirti. Wanti hunda caalaa onnee Israa'el cabse garuu Ispeen kallattiin mana murtii haqaa idil addunyaa keessatti Afrikaa kibbaa faana hiriirti. Israa'el yakka duguggaa sanyiitiin himachuu isheeti. Taphataan umurii dargaggummaa keessa jiru Laamin Yaamaal illee dhiphaa tokko osoo hin sodaatin sirna ispoortii addunyaa irratti faajjii fi mallattoo uummata Falastiin calaqqisiisuun isaa Ispeeniin guutummaatti sagalee uummataa cunqurfamaa taasisee jira. Yeroo firiin xumuraa dhaga'amu yeroo Ispeen injifannoo seena qabeessa kanaan Arjentiinaa jilbeenfachiistee waancaa addunyaa 2026 fudhattu ho'iinsi miiraa bakka lamatti qoodame. Magaalaa Tel Aviv fi waajjiraalee mootummaa Israa'el keessatti gaddaa fi qaanii guddaatu labsame. Isaan dirree waraanaa Gazaa irratti qofa osoo hin taane dirree ispoortii addunyaa irrattis jibbamanii akka diinaa qaatanitti adda baafamanii hafan. Garuu kallattii biraatiin fakkii onnee namaa raasutu mul'ate. Dachee Gazaa ishee caccabdee daaraa taate keessatti uummanni Falastiin warri beela daaraa fi rooba misaayilaa jala jiran dhagaa gamoowwan diigaman irra dhaabbatanii alaabaa Ispeen mirmirsaa turan. Isaaniif mo'ichi Ispeen mo'icha kubbaa miilaa osoo hin taane injifannoo Falastiin isaa xiinsammuuti. Wanti namoota dhiibbaa miidiyaa beekan ajaa'ibsiisu ispoortiin humna dhiibbaa waraanaa hagam akka caaludha. Dhugaan lafa jiru akka ibsutti yeroo Ispeen waancaa kana ol kaastu ergaan isaa nuti meeshaa waraanaa keessan hin sodaannu akka uummataatiif dhaabbanneetii addunyaas ni mo'annaa kan jedhu ture. Walumaa galatti waancaan addunyaa 2026 addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko agarsiisee jira. Waraannii fi morkiin addunyaa qawwee fi baaruudhaan qofa akka murtaa'u miti. Ispoortiin dachee itti ilaalchi sabboonummaa fi dhugaan uummataa itti madaalamudha. Israa'el isheen maallaqaa fi humna Ameerikaatiin addunyaa bituuf yaaltu dirree ispoortii irratti uummata dhugaa jaallatuun Ispeeniin salphattee jirti. Jaafer Miilee fi Netanyahuun shiraa siyaasaatiin kubbaa miilaa xureessuuf yaalanillee injifannoon dhumaa garuu warraaqaa fi saba cunqurfamee cina dhaabbateef ta'ee jira. Waraanni ba'aa giddu galeessaa madaallii haaraa seenee jira. Madaallii kana keessatti ammoo sagaleen warra sagalee dhabanii dirree Waashingtan irraa eegalee hanga Gazaatti dhaga'amaa jira. Waraanni Ameerikaa fi Iraan har'a daangaa hulaa Hormuzii fi galaana Faars cabsee iddoo addunyaan gonkumaa hin eegne onnee dachee Arabaa Joordaan irratti dho'ee jira. Guyyaa wiixataa adoolessa 20 2026 addunyaan dhugaa dhooftu kan of tuulummaa Ameerikaa waalee fi shira Iraan saaxilu tokko dhageessee jirti. Mee taphaa xiinsammuu waraanaa kufaatii basaasummaa fi murannoo Teheraan kanaa haa ilaallu. Wanti hundi kan eegalee kasaaraa dippiloomaasii fi waraana Ameerikaa irraati. Akkuma kanaan dura saaxilame Ameerikaan buufataalee waraanaa ishee warra galoo galaana Arabaa Kuwait, Baariinii fi United Arab Emirates keessa jiran irratti misaayilota Iraaniin daaraa erga taatee booda sodaa misaayilaa Faarsotaatiin hafuura cittee turti. Biyyoonni Arabaa kunniinis nuti waraana kana keessatti dirree waraanaa hin taanu samii keenyas ta'e buufata keenyarraa Iraanin rukutuu hin dandeessan jechuun Tiraampiin dhorkanii jiru. Ameerikaan isheen gooftaa addunyaa ofiin jettu bakka itti baqattu dhabde. Filannoon Peentaagoon inni dhumaa Joordaanidha. Joordaan biyya dachee ishee Ameerikaaf dho'oo gootee fi daangaa Israa'el eegdudha. Ameerikaan Joordaan fagootti argamti. Iraan as geessee nu rukutuu hin dandeessu jechuun of gowwoomsite. Loltoonni xiyyaarota ammayyaawaa F-35 fi F-50 heelikooptaroota ishee baay'inaan gara buufataalee Joordaan keessattuu Muwaffaq al-Salxii fi King Faisalitti guurratti. Joordaan amma wiirtuu ajajaa fi humna qilleensaa Ameerikaa ishee guddittii taatee jirti. Garuu Faarsonni taphataa Cheeziiti. Isaan ija diinaa jala miliquu fi iddoo diinni itti of amanateetti rukutuu sirriitti beeku. Akka gaazexaan The New York Times saaxileetti Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuun Islaamabaad fashalaa'eera jechuun murtii erga dabarsitee booda xiyyeeffannoo ishee guutummaatti gara Joordaanitti naannessite. Ho'iinsi suukanneessaan asitti eegala. Iraan misaayilota baalaastikii fi diroonota of ajjeesuu fayyadamuun guyyoota 5 darban keessa qofa haleellaa gurguddaa 4 buufataalee Ameerikaa warra Joordaan keessa jiran irratti roobsite. Haleellaan inni xumuraa fi onnee Peentaagoon dhiigse garuu isaa buufata Muwaffaq al-Salx irratti magaalaa Azraq keessatti raawwatamedha. Haleellaa kanaan loltoonni Ameerikaa 2 ajjeefamanii inni sadaffaan ammoo achi buuteen isaa dhabameera. Dabalataan heelikooptaroonni Black Hawk fi xiyyaaronni waraanaa baay'een isaanii daaraa ta'anii jiru. Loltoonni Ameerikaa 10 lakkaa'aman madaanii hospitaalatti guuramanii jiru. Mee kana ija waraanaatiin haa xiinxallu.
Kun Ameerikaadhaaf kasaaraa lubbuu qofa osoo hin taane kufaatii teekinooloojii fi basaasummaa isa dhumaati. Ameerikaan Joordaan keessatti sirna ittisaa qilleensaa paatiriyootii fi tiyaatira isaa addunyaan sodaatu qabdi. Garuu misaalonni fi diroononni Iraan sirna kana guutummaatti burjaajeessanii ija jaamsuun uranii seenanii galma isaanii rukutanii jiru. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibuu fi shira dippiloomaasii Iraan saaxilu garuu kaayyoo haleellaa kanaati. Iraan loltoota Ameerikaa ajjeesuu qofa hin barbaanne kaayyoon ishee inni guddaan michooma Ameerikaa fi biyyoota Arabaa diiguudha. Iraan biyyoota Arabaa hundaaf ergaa dhiigaan barreeffamee dabarsaa jirti. Yoo Ameerikaadhaaf dachee keessan eeyyamtan waraanni keenya gara keessanitti dhufa. Ameerikaan isin eeguu hin dandeessu, ofii isheetiif da'oo barbaadattee baqachaa jirti. Joordaan isheen waggootaaf biyya nagaa taatee beekamtu. Har'a uummanni ishee sodaa waraanaatiin raafamaa jira. Mootummaan Joordaan of tuulummaa Ameerikaatiif gatii dhiigaan kafalaa jira. Gama Waashingitaniin ammoo pireezidaantiin Tiraamp namichi filannoo barbaaduu fi kasaaraa kanaan maraatii qullaa dhaabbatee jira. Inni Iraaniin gara bara dhagaatti deebisaa jechuun dhaadachaa jira. Ajajni haaraan peentagooniif kennamee jira. Riqichaawwan buufata ibsaa fi bu'uuraalee misoomaa Iraan guutummaatti barbadeessa. Inni waraana madaalii addunyaa garagalchuu fi duguuggaa guutuu akeekudha. Har'a wiixataa adoolessa 2026 waraanni Ameerikaa fi Iraan guyyaa 9ffaasaa qabatee jira. Garuu waraanni amma deemaa jiru kun waraana duraanii sana miti. Inni waraana galaana dinagdee fi barbadeessaa bu'uuraaleeti. Ameerikaan kasaaraa waraanaa dippiloomaasii fi dhiibbaa dinagdee ishee irra ga'e uwwifachuuf xiyyaarota waraanaa ishee kaastee kibba Iraan irratti haleellaa raawwattee jirti. Akka peentaagoon jedhutti xiyyeeffannoon isaanii dandeettii Iraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuuz irra darban adamsan dhabamsiisuudha. Garuu faarsonni yeroo boombiin itti roobu jilbeenfatan numaa caalaatti sibiila ta'anii ija diinaa dura dhaabbatu. Sa'aatiilee muraasa keessatti eegdonni warraaqsa Iraan deebii lafee cabsuun kan seenaa humna galaanaa Ameerikaa keessatti qaanii guddaa ta'e galmeessee labsan. Iraan xiyyeeffannoo ishee ulaa Hormuuz irraa kaasee kallattiin onnee buufataalee Ameerikaa warra biyyoota Arabaa keessa jiranitti naannessite. Tokkoffaan Joordaan buufata qilleensaa Al-Aqabaa irratti misaayilonni baalaastikii Iraan roobanii xiyyaarota Ameerikaa daaraa godhan. Lammaffaan Kuweet kaampii Udayrii fi buufata qilleensaa Ali Al-Salam misaayilaan rukutaman. Wanti hunda caalaa nama naasisuu ammoo warshaan bishaanii Kuweet guyyaa lamaaf walitti fufiinsaan rukutamee ibiddatti makamuu isaati. Iraan asirratti ergaa hamaa dabarsitee jirti. Yoo nu rukuttan nuti ammoo bishaan dhugaatii keessan dhabamsiifna. Kuni bu'uuraalee siviilii rukutuudhaan waraana kana gara sadarkaa duguuggaa sanyiitti ceesisaa jira. Sadaffaan Baariin sagaleen saayireenii magaalattii keessatti gurra tarsaasuus buufataaleen Ameerikaa jalaa hin miliqne. Ameerikaan kibba Iraan yeroo rukuttu Iraan ammoo onnee buufataalee Ameerikaa warra biyyoota Arabaa keessa jiran ibiddaan dhiqxe. Eegdonni warraaqsaa kuni jalqabbii qofaa yoo Ameerikaan dogoggora biraa hojjettee buufataaleen ishee naannichatti hafan hundi zoonii du'aa ta'u jechuun akeekkachiise. Dhimmi hunda caalaa madaalii addunyaa garagalchuu fi dinagdee dhiphisu garuu ulaa Hormuuz irra jira. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan ibsa isaanii keessatti waan guddaa tokko labsanii jiru. Dooniiwwan boba'aa lamaa warri ajaja keenya cabsanii daandii kibbaa kan Ameerikaan qopheessiteen ulaa Hormuuz qaxxaamuruuf yaalan guutummaatti haleellee dhabamsiifnee jirra. Dooniiwwan boba'aa lamaa dha'uun isaanii qofaam daldala addunyaa raasee jira. Akka daataan LSE agarsiisutti dilbataa darbee dooniiwwan 4 qofatu ulaa Hormuuz qaxxaamure. Gatiin boba'aa baarmeeliin tokko $90tti ol utaaluun dinagdee addunyaa dhiphina dho'insaa keessaa galchee jira. Daqiiqaa 8 qofatu Israa'elii fi badiisa ishee isa xumuraa gidduu jira. Gaazexaan Israa'el maariif ragaa basaasummaa onnee Tel Aviv cabsuu saaxiluun misaayilonni baalaastikii Iraan dachee Faars irraa ka'anii onnee Israa'el ga'uuf daqiiqaa 8 qofa akka itti fudhatu ifa godhee jira. Daqiiqaa 8 keessatti uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu bakka dhokatu barbaadatee hin argatu. Sirni ittisaa sirriitti ofiin qopheessu dogoggoraa sekoondii tokkoof iyyuu iddoon hin jiru. Mee dhiphinaa saffisaa waraanaa fi madaalii addunyaa garagalchaa jiru kana ija xiinxalaatiin haa ilaallu. Maaliif dhiphinnee fi qophiin kun har'a dho'e? Iccitiin isaa tarkaanfii maraatummaa masaraa Waayit Haawusii fi Tel Aviv keessa jira. Iraan ifatti labsii seenaa garagalchuu tokko baastee jirti. Dhirsi nuukileeraa keenyaa inni Daarkuwiin jedhamu misaayila Ameerikaatiin rukutameera jetti. Kuni sarara diimaa isa dhumaa cabsuudhaan waraanni dheekkamsa seenaa inni boba'aa fi doonii bishaan irratti xiyyeeffatee ture. Amma kallattiin gara piroojeektii nuukileeraa Iraanitti ce'ee jira. Akkuma wiirtuun kun rukutameen fiixeen waraanaa guutummaatti qabsiifameera. Iraan niwukileeraa kiyya tuquun jeekee daaraa gochuudha jechuun akeekkachiisee jirti. Ameerikaan roobaa misaayilaa daqiiqaa 8 kana sodaattee hatattamaan tarkaanfii lubbuu oolfachuu fi waraana babal'isuu eegaltee jirti. Ragaan qabatamaan akka agarsiisutti riqichi qilleensaa inni guddaan seenaa keessatti argamee hin beekne Waashingiten irraa ka'ee dachee Israa'elitti dhangala'aa jira.
xiyyaaronni boba'aa qilleensa irratti guutan kudhanootaan lakkaa'aman samii Israa'el uwwisanii buufataalee xiyyaaraa 5 gurguddoo fi iccitii ta'an buufata Ben Gurion, Ramon, Nevatim, Ofdaa fi buufata waraanaa qilleensaa Ramon lammaffaa guutummaatti dhuunfatanii jiru. Kan agarsiisu xiyyaaronni boba'aa guutan kunniin furtuu waraanaa fageenya dheeraatiin Ameerikaan xiyyaarota waraanaa dhaloota 5ffaa F-35 fi F-22 fageenya dheeraa irratti dachee Iraan gidduutti seenanii akka rukutaniif dhiyeessii loojistiikii guddaa qopheessaa jirti. Yeroo xiyyaarri Ameerikaa tokko lafaa ka'u osoo lafa hin tuqin samii irratti boba'aa guuttatee dachee Teheraan ga'uu danda'a. Garuu dhiphinni jeneraalota Israa'el asitti daangaa hin qabu. Haleellaan Ameerikaa amma ulaa Hormuzii fi qarqara galaanaa irratti gootu madaalawaa fakkaachuu danda'a. Garuu yoo Tiraamp of tuulummaadhaan oofamee tarkaanfii isaa gara magaalaa guddittii Teheraan yookaan warshaalee boba'aa fi enerjii Iraan warra murteessoo ta'anitti ol guddisee deebiin faarsotaa maal ta'a? Basaasummaan Israa'el dhugaa dhooftuu kana liqimsee jira. Iraan obsa ishee fixattee da'oo mormitootaa dhiistee kuusaa misaayilaa ishee isa guddicha warra daqiiqaa 8 keessatti bittinnaan sana dachee Israa'elitti kallattiin gallakkisti. Yoo kun ta'e sirni ittisaa Iron Dome, David Slingii fi Arrow guutummaatti liqimfamee Israa'el ibidda jala seenti. Walumaa galatti addunyaan har'aa saffisa sa'aatii isa dhumaa ijaan argaa jirti. Madaalliin baa giddu galeessaa kanaan dura beekamu guutummaatti diigameera. Madaallii haaraatu ijaaramee innis madaallii sodaadha. Ameerikaan xiyyaarota boba'aa guutan fiduun Israa'elin da'oo godhattee waraana guddaa dhoosuuf yeroo qophooftu. Iraan ammoo daqiiqaa 8 keessatti dachee keessan daaraa godha. Wiirtuu nuukileeraa koo tuquun qabrii keessan qotachuudha jechuun quba ishee furtuu misaayilaa irraa keessee eegaa jirti. Tiraamp waraana nagaan xumura jedhee abjootus dacheen Faarsii fi misaayilonni daqiiqaa 8 kunniin baa giddu galeessaa guutummaatti gara Azaabaatti jijjiiruuf qarqararra jiru. Waraanni waraqaa fi dippiloomaasii xumurameera. Amma yeroon kan misaayilaaf ibiddaa ta'ee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qoruun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.